Akka mooltan kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyam nagaan keenya lagaaf tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha eegaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa qabannee dhufnee jirra. Eegaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ana obsaasanii. Lola godina Walloo aanaa baatee gama daangaa Afaarii fi Oromoo jidduutti bara dheeraa hidhattoota naannoo Afaarii lola gaggeeffamaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Lola kanaa walqabatee qotee bulaan Oromoo hifadhe osoo hin jedhin garuu bulchitoonni godinichaa nuti lolli kun humna keenya ol tahee jira sin gargaaruu hin dandeenyu ofumaa ofirraa ittisaa jechuun ummaticha akka nama gargaaraa ture akkas jechuun isaanii akka malee isaan aarsuun madda nageenyaatti himan. Akka jiraattonni aanaa baatee daangaa ofii eeggataa jiran kun jedhanitti uummanni Oromoo Walloo haga har'a geenyu tokkummaa fi gargaarsa rabbii keenyaatiin har'a geenye garuu hojjettoonni bilchiginnaatuun eega itti fakkeesse osoo waan akkasii uummataan jedhuu baatanii afaan isaanii cufatanii ta'anii gaarii ture jedhan. Uummanni keenya akkuma abbootii keenyaa san waliif tumsuu fi walquba qabaatuun amala keenya haa ta'u yoo nuti walquba qabaanne rabbiin gaditti biyya keenyaaf jirra waan biyya keenyaaf barbaachisu kamuu hin kaffala jechuun dubbatan. Mootummaan naannoo Amaaraa dhalattoota Oromoo Walloo irratti dhiibbaa godhu itti fufeera. Kitaabni sirna gadaa kan beektota Oromootiin qophaa'e akka gosa barnoota tokkootti dhalootni amma akka baratuuf iddoo maratti hojiirra ooluu jalqabeera. Akka godina Wallootti ammoo mootummaan naannoo Amaaraa gosi barnoota sirna gadaa kun barattoota godinichaaf akka hin kennamneef eeyyamaa fi bajata barnoota kanaaf barbaachisu dhoorgachuun dhiibbaa afaan ofiitiin barachuu dhalattoota Oromoo godinichaa irratti uumaa jira. Manni marii godinichaa xalayaadhaan biiroo barnoota naannoo Amaaraa fi pirezidaantii naannichaa bajata dhimma gosa barnoota kanaaf barbaachisu gaafatus deebii argachuu hin dandeenye. Godinni Walloo sababa Oromummaa qofaaf mootummaa naannoo Amaaraatiin gama hundaan cunqurfamaa jira jechuun keessa beektonni madda nageenyaatti himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa naannoo magaalaa Dirree Goodootti balaa ibsaan halkan uumameen manneen jireenyaa fi qabeenya irra miidhaa gahuun gabaafame. Akka koominikeeshiniin aanaa naannoo beeksisetti magaalaa Dirree Goodoo keessatti halkan keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 6tti sararri ibsaa wal tuquun ibidda uumameen qabeenya irra miidhaa qaqqabsiisee jira jedhan. Balaa dhaqqabeenis manneen jireenyaa 2, manneen daldalaa 1, manni kuusaa midhaanii 1, manni kuusaa simintoo 1, manni kuusaa boba'aa 1 fi meeshaaleen mana keessatti argaman garaagaraa waliin gubataniiru. Balichaan lubbuun namaa irra miidhaan kan hin geenyee fi jiraattota magaalichaatiin to'atamuu waajjirichi beeksiseera. Naannoo Tigraayitti waraana Koloneel Abiyyi Ahmad irratti kasaaraa cimaan kan dhaqqabe jiru ta'uu gabaafame. Kanumaan walqabatee waraanni Eertiraa Tigraay keessatti argamu gara Eertiraatti akka hin deebifneef humna addaa Tigraayin kan marfamanii jiran ta'uu himame. Oduun keenya har'aa kana fakkaataa qophiilee hafanii waliin turtii gaarii. Yeroo itti laachi nu geera waan ta'eedhaaf aamileedhaan gara waltajjiitti nu simata. Aya, ol ka'uu dadhabeen ture. Woboo! Uummata Oromoo! Jirtuu? Jirraafuu as jirra. Kasi miti? Aya, har'a guyyaa waan sadii waliin qabnu kabajataa jirra. Tokko, bara haaraa bara 2020 gara bara 2021tti guyyaa ceenee jijjiirraa bara haaraati baga itti singa'e. Lama amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ka jedhamu bara cunqursaa bara roorroon hammaate waraanni bilisummaa Oromoo kallattii hedduuti keessumaa qabsoo gara bahaa eegale warra Sumaalee waliin
dargii waliin isa qofaa immoo miti sabni Oromoo Oromummaa isaayyuu amma Finfinnee jalatti lolaa jiraachuu keenya beekuu jechuudha. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Ni qabattaa? Ni shakkitaa? Ni qabanna. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Xiyyaara isaas argiteetta, taankii isaas argiteetta, diishqaa isaas argiteetta. Homaattuu hin ba'u. Kilaashiin jala siqanii lolanii jechuudha. Isa immoo beektaa muuxannoo isaatti qabdaa. Ati sanaaf cuuphamteetu baate. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kanaati dibata qabnaa, kakuu qabnaa, ni injifannaa jechuudha. Shakkiin qabnu sanarraa tokkoyyuu. Sanarraa shakkii tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Bifa kamiinuu yoo ta'e Oromoof nuti toluma duuna. Toluma duuna. Isa nu jibbuufis lubbuu laanne, isa nu jaalatuufis lubbuu laanne. Isa nu jaalatu immoo waliinidha lubbuu laanne. Waliinidha lubbuu laanne. Rakkoo sadarkaa kophee ofii nyaatanii qabsaa'uu irra hin jirru nuti. Galanni uummata Oromoo miileena sanaaf haa ta'u. Isa du'ee nu jiraachise. Kanaaf yoomiyyuu taanaan duuba deebiin hin jiru. Itoophiyaan har'aa raafamaa jirti akka aannanii. Itoophiyaan raafamtu kana ni raafna, raafamuus qabdi. Yoo raafamuu baatte aannan qammane taati. Aannan qammane ajaa'ee ni bada. Akkas taate raafamuun dirqama. Yoo raafamte immoo dhadhaa fi dhama baachi keessaa. Kanaaf nuti raafnee dhadhaa sana baasuu qabna. Galata nurraan qabdanii galanni keessan bilisummaa Oromoo qe'ee nagaa jiraattan. Daa'imni shamarran hawwan keenya nagaan bobba'anii bishaan dhaqanii qoraan dhaqanii mana baaburaa dhaqanii gabaa bahanii bir'annaa tokko malee nagaan deebi'an nagaa akkasiiti waan ta'eef bilisummaan kan dhufu galanni keessan bilisummaa sana haa ta'u jechuudha. Bakka jirtanitti akkuma si yaamanitti keessummaa isumasin nu keessummeessitan sin keessummeessina iddoo tokkotti nu deemaa jedhanii bakka sanatti deema. Waraanni bilisummaa Oromoo sagantaa erga goolabneetiin booda kallattii kee beekta, bachala kee beekta, bakka irraa dhufte beekta, waan fixatte fudhatte lafarraa buqqisee dhuftetti deebi'i hatattamaan. Asii waan fixatte jennaan nama tokko as keessatti arguu hin barbaadu. Dhagnaan moo baafanne jetteetta? Dhagnaan baafanne? Lolaan dhagnaa baafadhu. Haaya yoo xiqqoo dhiichisuu barbaadde immoo inni walal keessaa woboon maal kajeelee? Inni dheessa keessaa woboon maal kajeelee? Inni shiishii keessaa woboon maal kajeelee? Inni zoonii lixaa woboon maal kajeelee?